Haalotaan jijjiiramuu wantoota arga beekte yoomidha jijjiiramtee kan gammachiisuu dandeessuuti. Haga yoomittidha kan akkasitti jiran. Dhiifama si gaafadhe ammaaf iyyuu dhiifama akkati naaf gootuun barbaada. An nama dhiifama si gaafachuuf fuuldura kee dhaabbachuu malu miti. Ana maaltu akka na gaddisiisu beektaa? Dhiira akka keetii miira isaatiif jiraatu arguu qofa. Simbo, na hubachuu maaliif sitti ulfaata? Dirqama aniifati seenaa hojjechuuf dirree waraanaa deemuu hin qabnu beeki. Kanaafuu kutaan ciisichaa tokkichi dubara takkaaf seenaa waggaa kumaati. inni jecha keeti. Kana immoo kan si gonfachiisuu danda'u yoo jiraate anaa fi ana qofa. Kana immoo amantee fudhachuutu sirra jiraata. In fudhadhu. Simboon dhageessaa? In dhaga'u. Kana dhaga'uun filannoo keessoo hin taane dirqama keeti. Ana maaltu akka na gaddisiisu beektaa? Dhiira akka keetii miira isaatiif jiraatu arguu qofa. Gaaffii tokko si gaafadhu. Akkamitti ana jaalachuu dandeessi? Simboo har'a gaaffii akkamiin gaafachaa jirta? Maal jechuudha? Akkamitti gara koo dhufte? Akkamitti sana jaalatte? Miira keef jecha natti dhiyaatte? Gaafuma jalqaba dhufte miirri kee gaarii ture. Ani garuu kanan sitti yaaddeef miira koof maaliif osoo hin taane si jaalladheeta. Jalqabaa kaasee Simboon nama gungummii garaa koo dhageessisee ati garuu gungummii garaa koo dhaga'uu mitiiti. Maaliif akkan gara kee dhufeyyuu haga har'aatti nama adda baasee hin barin jirtudha. Dhiirota kaan irraa wanta adda si godhu maali? Gara koo kan dhufteef miira kee yookiin yeroo kee dabarfachuuf isin dhiirotni kanarraan dabartan. Jalqaba irratti dhiirota kaan isa jettu dagachuu qabda. Isaaniin wal na dorgomsiisuu hin qabu. Ittaansee immoo har'a kan na barbaaddeef waan kanaaf ta'uu hin qabu. Kan na barbaadde kanaaf jettee dhaarra. Haga har'aatti sababni si amanuu hin dandeenyeef seenaa jaalalaa naan dura qabdu akkanatti himtuuf ture. Garuu nan fayyadu. Simba. Haati haga har'aatti seenaa koo baruuf
haga kana si dhamaasaa jira. Ani garuu seenaa gaariidha jedhamuu qabu. Seenaa koo gaarii jedhee sitti himachuufis amilee hin qabu. Sii galeera miti. Seenaa koo sitti himuun baay'ee na qaanessa. Ana ammoo amma kan na qaanessaa jiru dhiira akka kee dubara isa jaalatta adda baasee hin beekne. Simboo an bar akka ati na jaallattu wallaalle. Garuu amma irratti waantan sirraa argaa jiru na jaallachuu keetti ofitti amanamummaa akka hin qabneen sirraa argaa jira. Ani dhiira seenaa darbeef haga kana boqquu cabsu waliin ta'uu kiyya amma reefu na qaanessaa jiru. Ati ammayyuu ishee jaalatta jechuudha. Simboo akkasiin jechuu kiyyaa miti. Seenaan dabarse nan qaba. Seenaan dabarse kan ammoo kunoo sitti hima. Yeroo sana si dhoksuu hin danda'u. Baay'een ishee jaalladha. Agak-agak jira. Nagak jirta. Nagak jira. Jira kan terapi. Sahabat ya nama. Ya, udah dulu. Bakal uftayu. Barbaadde turtee jechuudhaatis. Barbaacha amanattis miti garuu amala hedduu ulfaataa fi ana malee namni biraa si hubachuu hin dandeenye qabda. Amalli kee kun amma daangaa darbaa jira. Har'aa boriin sirroof taatu hin jiru. Guyyaa meeqa darbee kun har'a geenye jirra. Amma garuu baay'ee na nuffisiisee jira. Bakka ati hin jirre namatti asumaa jiraachuu hin dandeenye na gochaa jirta. Akkasiin jechuu koo miti. Bakka ani hin jirre hin jiraattu isin jechuu kiyyaa miti. Garuu amala manatti agarsiisaa jirtuun akkaataa ammaan afaana jiraachaa jirtu kanaan nama biraa wajjin tasumaa jiraachuu hin dandeessu. Waan an jala mureessitti immoo jechuudha. Ana malee jecha ana malee jedhu kana baay'ee baay'istee jirta. Tarii bakka ammaa kana na dhabuu dandeessa. Isa kana dhugaa kee jetteen. Bakka kanaanii si dhabuu hin danda'a. Nama waan taateef giddiramuu dandeessa. Namni jijjiiramne hin jiru bakka isaadha. Garuu amalli kee akkaataa itti namatti dhiyaatu dubbannaan kee wanti hundaa kee waan jijjiiramu natti hin fakkaatu. Nama jireenya ishee jijjiiruu hin dandeenye ta'e sitti mul'achuu kootiif ifa manaaf godhi. Isa kana dhugaa kee jette ammas garuu gara fuulduraatti wantoonni dhiifamaaf fuula kiyya si fidan waan kumaaf kitila. Kana dagachuu hin qabdu. Dhiifama si gaafadhe ammaaf iyyuu dhiifama akkati naaf gootuun barbaada. An nama dhiifama si gaafachuuf fuuldura kee dhaabbachuu malu miti. Hawwi nama si godhee fuuldura kiyya si teessisee akka kanatti si kabajee haasaa toora qabu si wajjin haasa'uu kootiifuu baay'een gaddaa jiran. Isa kanaafuu dhiifama akkanaaf gootuun barbaada. Wanti hundumtuu garuu haalotaan akka jijjiiramu ni beekta jedhee yaada. Haalotaan jijjiiramuu wantoota arga beekte yoomidha jijjiiramtee kan gammachiisuu dandeessuuti. Haga yoomittidha kan akkasitti jiran. Yoomillee taanaan anarraa gammachuun argadha jetteen yaadi. Tarii an nama siif hin malle ta'uu nan danda'a. Isa kanaa dhugaa kee jetteen. An nama siif hin malle ta'uu hin danda'a. Akkasuma kanaan dura yeroo meeqaa meeqarra deddeebi'ee sitti meera. Nama si madaallee ta'uu danda'a sitti meen jira.
Garuu hawaasa keenya keessatti wanti baratame onneen jaalalaa gowwaadha jechuudha. Onnee sanaan qabaata hin danda'an. Isatu nama anaaf mallee fi bakka anaaf malleetti ana kuffisee yeroo kootiin taphataadha natti fakkaata. Amma irratti kufaatii gaarii kuftee jirta ta'uu danda'a. Garuu kufaatiin kee irraa jireenya kee gara fuulduraa balleessuu danda'a. Akkas jedha walaloo wayii. Duris quufneen barree maalummaa jireenyaa erga dhiisnee turree jedha. Akkas jechuun kun amma irrattanii jireenya gaariin jiraachaa jiraa jedhee nuuf yaada. Jireenya nama jiraachaa jirutti hin gaabbu. Atillee akkasuma ta'uu dandeessan. Ana ta'uu sillee jireenya mataa keenyaa filannee jiraachaa jira. Jiruun immoo akka abbaan godhateedha. Karoora waaqaatiin jiraattaa waa yaadde immoo raawwatta. Kanaafuu jechoota kee irraa amarratti wanti nu gochaa jiru yoo jiraate maal sitti fakkaate? Tuffii anaaf qabduu fi miira hin taane natti agarsiisaa jirta. Nama qalbii qabu yoo ta'e immoo waan baay'ee irraa baruu danda'a kanarraa. Osoo jechoonni mimmiidhagoon afaan namootaadhaa guyyaadhaa guyyaatti ba'anii nama jijjiiru ta'e silaa anatu jijjiirama ture. Hawwi. Jechoonni mimmiidhagoo fi hawwatoo ta'an jireenya kee yookiin garee kee borii murteessu. Akkasitti yaadda taanaan baay'ee dogongoraa jirtan. Yoo dubartii qalbii qabdu taate wantoota namni si wajjin dabarsuuf wantoota namni si wajjin dubbatu irraa baay'ee barachuu dandeessa malee fuuldura kee ittiin murteessuu hin dandeessu. Akka miira kee kanarraa taa'ee dubbisaa jirutti namoota baay'ee wajjin walitti dhufeenya qabda. Darbee immoo dhiironni baay'ee waan si faarsan natti fakkaata. Jechoota kanarraa wanta ati hubachuu qabdu hedduutu jiru. Garuu immoo waanuma xixiqqoo sababa godhachuun sifa maladha. Akkasitti yaaduu dandeessaati. Akka amala keetii fi waan hundayyuu amma jalqabnee amma xumuruu dandeenya. Wanta amma jalqabnee amma xumuruu immoo tasa jiraachuu hin danda'u. Mammaaksa tokkotu jira. Bofa waa beekaaf miila dhorkee jedhu gaafa mammaa kam miti. Siin illee akka kana. Eec ammaa hinuma baay'iste. Ani iyyuu nama si godhee yeroo kosii wajjin gubuun. Baay'ee guyyaa gaarii qabaadhu. Isa lama barbaadde turte. Tarii beenyaa akka dhiirota irra kaa'ina jettee yaadda taanaan baay'ee dogongortee jirta. Dhiirota kaanirraa wanta adda isa godhu maaltu jira? Waatu jiraaf osoo hin taane amma jaallee isaa taatee jirtutti isa kabajee isaa waliin ta'uu qabda malee booddee isaa deemtee mudaa isaa funaanuu hin qabdu. Mudaa gaariidha jedhamu hin qabu. Ani immoo mudaa namaarraa nama baratudha. Namati akkas jettu kun immoo mudaa gaariidha jedhamullee hin qabu. Waan isarraa dhabdee qabda mooti? Isarraa wanti arganii namatti tolus isarraa wanti dhabanis hin jiru. Akkas ta'an yeroo isaa gubuu qabdu kaa? Isa duukaa ta'es ta'uu baadhees wanti jijjiiramu hin jiru bara. Ati eenyu sababa taateef kan akkanaa sobtu? Soonaan kana caalaa si dhoksuu hin danda'u. Baay'ee waan asi jaalladhuuf. Maal jechaa jirta? Beenyaatti dhiyaachuun kiyya si barbaacha ture. Ati garuu waan kana waan irratti hin barreef yeroof jecha beenyaa faana ta'e. Awwa waan haasoftu kana beektaa? Akkamitti akkanatti yaadda? An beenyaan jaalladhu bara. Ani immoo sin jaalladhu bara. An garuu baay'ee si jaalladha. Kun miira yerooti. Miira yeroos ta'uu qaba. Sitti fakkaachuu danda'a. Garuu si baruuttan beenyaa faana ta'e. Hawwi akkanatti yaadiin. Ati sammuun keessan hojjetu. Mee akka namaatti yaadi.
Maal taatee jirta? Sitti tolaa miti bara. Ay miirri kee ammaa gaarii natti fakkaataa hin jiru. Karaa kanarratti immoo nama lafa kan ta'a. Amala kee kanaa kan siin jaallanne sitti meera yeroo meeqaa meeqaa irra deddeebi'e. Nama ajji walitti buutee itti taana rakkoodha. Kanaan dura immoo sitti meen ture. Yeroo baay'anii nan dubbisaa jedhee sitti meera. Akkuma ati na argaa jirtu ammallee dubbisaa hin jiru. Amma reefuun gabbee iyyuu. Garuu miirri kee gaarii miti. Maal taate? Nama ajji walitti buutee kan ta'a. An fuula hawwinan beeka fuulli kee akkasuma. Waa wayii taatee. An dhoksuu geedha. Homaan taanii siin jedheen. Homaan taanii. Hawwi waan kana yeroo meeqaa meeqarra deddeebi'ee sitti meera dhugaa rabbi. Miira akkanaa, amala akkanaa waan bakkeetti aartee dhuftee gara mana kanaaf ittiin dhufnee yeroo meeqaa meeqarra deddeebi'ee sitti meera. Akkuma argaa jirtu immoo ani qormaataaf nama dubbisaa jiruudha. Ati garuu kana hundayyuu na hubachuu hin dandeenye. Waan akkanaa bakka irratti erga fixattee dhufuu qabda. Miirri kee barsirrii miti. Akka kana taatee gaafatee gara kiyya dhuftu baay'een jeeqamaan natti hin tolana. Si biratti malee inni biratti an boqodhaa maaliif akkasumaan jetta? Inni sirriidhaan na biratti hin boqotinii siin jechaa hin jiru. Na biratti boqochuun kee natti tola naafis boqonnaa. Garuu ni beekta miti dubbisarra hin jira bakka. Akkan dubbisaa jiru yeroo meeqaa meeqarra deddeebi'ee sitti meera. Qormaata guddaatu na eeggataa jedhe sitti meera. Isa kanaaf jedhee malee waan biraatiin jira. Kanaafuu akkana jeeqtu hin barbaanne miira kana. Sin jeeqe taanaan baay'ee dhiifama. Lammata dhuufuu dhiisuu nan danda'a. Akka kanatti akka ati haasoftu mitan kanan sitti maa jiru. Amala kana yoomni istaati garu. Akkamitti akkasitti yaaddan? Sammuu koof yeroo tokko tokko yaaduu qabdan. Miira kana yooma kan sirraa dhabuu danda'u hin beekon. Akka kanaan yeroo meeqaa meeqa irra deddeebi'ee sitti madheen gaddalee sitti meera. Amala kee kana geddadachuu qabdaa dhiyaasaa meeqaa meeqa bukkee qabee sitti meera. Si ta'uu kana booddeen si ta'e ilaalu moo maal akkan ta'uu barbaadde kana caalmaa? Bakka lammata hin dhufuu sin jeeqe taanaan. Dhufuu dhiisuu dandeessa akkas naa wayyaanaaf. Anis barnoota kootan jabaadhaa. Qormaata koo seeraan qoramuun barbaada. Qabxii gaarii galmeessisuun barbaada. Maatiin biyyaa barachaa jirta naan jedhaa. Akkan akkasitti jeeqamaa jiru hin beekan isaa. Sii galeera miti. Beenya hamma har'aatti eenyummaa kun bariin jirta jechuudha. Eenyummaa koo osoo bartee yookaan immoo hawwiin eenyu akka taate osoo bartee ala kanatti na dhiistee hin seentu turte. Hawwiin jedhama ishee eenyummaa koo bari. Na dhiistee ol hin seentu. Hawwi. Waan kana yeroo meeqaa meeqarra deddeebi'ee sitti meera. An qormaataaf nama qophii irra jiruudha. Qabxii gaarii galmeessisuun barbaada. Maatiin kiyyaa abdii guddaa narraa qabu jedhee yeroo meeqaa meeqa deddeebi'ee sitti meera. Waan kana na hubachuu erga hin dandeenye maal keetu anaaf maal na fayyada? Kana booddee tasumayyuu yeroo koo akka balleessitu hin barbaadu. Anatu yeroo kee balleessaa jira? Lakki anatu yeroo koo ofirratti gubaa jira. Akkasumatti akkati yaaddutti yeroo koo baay'ee balleessaa jirta. Garuu waa tokkon si gaafadha. Waa yaadde wayii qabda? Wanta yaadde yoo qabaatte an karoora kee siin milkeessuuf nama duubatti deebi'u miti. Kanaafuu karoora kee natti miti
akka milkooftu ilaali. Waaw! Bakka obsi kiyya dhumetti gaaffii akkasii naaf dhiyeessuu keetiif baay'een gadda. Baay'ee guyyaa gaarii qabaadhu. Wow. Beenyaan mana jettee jajjarsitee na waamtee turte. Si ajaa'ibsiisee kun. Ayi akkasuma amma. Dafisham yeroon qabu. Jechuun Uffit. Yooma dubbiin siif galaasiif. ati yooma akka namaatti yaaddaa? Ijoollee nyaataaf waaman ergaa dhaseetee diddii jedhu dur. Wow. Si gargaaru? Hawwi. Amma waa hundumtuu waan siif gaheetti fakkaata. Gammachuu yeroo kamuu argachuu hin dandeenye sirraa argadheen jira. Kana booda tasumaas dhabee jiraachuu hin danda'u. Akkam baay'ee doon godhe nan beeka. Garuu hallaan jalqabee ija kiyyaan ija kee arguun barbaadu. Maal jechuudha? Baqa anamman si yaaduun olitti salphoodha. Ani durba jabduu natti fakkaata turte. Inni kun amaluma keessan. Erga wanta barbaaddan argattanii ija hin qabdan. Icciitii kiyya waan barteef akkas ta'uun sirraa eegama? Waa tokko qofaan si gaafachuu barbaada. Yeroo hundaa oolmaa koo si faanan taasifadhaa naan hin jedhiin malee waan barbaadde na gaafachuu dandeessa. Dhugaa isaanitti beenyaan beekamoo hin beeku. Maal? Akkati salphoo taate, akkati kabaja hin qabne. Yoo barbaadde deemtee itti himuu dandeessa. Atis hiriyaa kee nalla na waliin ciisuu hin dagatiin. Hawwi. Dhugaan settamaa sin ajjeesa. Harki uffata kiyya narraa baasee danda'ee na ajjeesa? Ati kanatti ni amantaa? Dhugaa tokko sitti moo? Hiccitiin kuni
ana galaafata yookaan sima mataa kee galaafata. Tole sima mataa kee. Kana booddee saatiin si barbaadetti bakkan si barbaadetti si argachuu qaba. Sin argadhu taanaan biyya ati keessatti dhalattee guddatte keessattan si salphisa. TV mana kana wajjin wal natti fakkaachaa jirta amma keessa baate. Mana kana dhibaa hin jirtu. Akka dhuftu maamnatti hin himne. Baadiyyaa fagoorraan dhufa sitti fakkaate? Asumaan dhufa. Sitti mummaaf na barbaachise. Toleen illee haa ta'u. Erga dhuftee turte. Bidaan turre gara ganamaan dhufee nyaata siif hojjechuu fedhee mana keessaa homaayyuu hin dhabe. Situ anaaf nyaata dalaga. Erga yoomiidhaa kaateedha kan itti nyaata naaf dalaguu eegalte. Nyaataan hojjedhee lafa kaawuyyuu gaafa mana kana dhuftu fuutee nuuf dhiyeessitee holiin nyaachuun baay'ee sitti ulfaata bara. Erga yoomii kaatee nyaata naaf dalaguutti kaateeti. Hundaafuu an nyaata dalagadhee deemeera. Yoon dandeessatee giiftii kokeetii nuuf dhiyeessi. Amma dirqama deemuun qaba. Maal jechuudha? Harmeen kiyya waan mana hin jirreef dirqama deemee mana barumsaatii ijoollee fiduun qaba. Inni kun waan ilaallatu hin qabu. Ijoollee illee walumaan deemneefinnaa amma kan sirraa eegamu nyaataan hojjedhee fidee nuuf dhiyeessu qofadha. Kanaafuu ka'itii nyaata nuuf dhiyeessi. Amma dirqama deemuun qaba. Booddee immoo xiqqoo turee nan dhufa. Akka kana. Ben, nagaa cuma maal jechuutti na waamte. Haala kanaan magaalaa kana turuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan barnoota kootti illee baay'ee laafaa jira sonaan. Maal jechuudha? Rakkoon hin beekne rakkoon hin beeknetu kan si mudate jira moo? Barnoota kiyyaatti baay'ee laafaa jiraan. Haala kanaan barnoota kiyya baradhee maatii kiyya waan gammachiisu natti hin fakkaatu. Kanaafuu magaalaa kana miila kiyya fageeffachuun qaba. Sonaan. Kun hundi sababa hawwiidhaaf miti? Inni guddaan isheedhaaf. Isheerraa fagaachuun qaba. Ati isheen jaallattu moo? Baay'een ishee jaalladha bara. Garuu anaaf isheen tasumaa nama waliif ta'u miti. Waan irratti argitee irratti ishee jibbitii qabda moo? Sonaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'een ishee jaalladha. Akkas isheen jechuus hin barbaadu. Garuu isheen baay'ee dubartii fakkeessituudha. Amala hin qabu hin qabdu. Amala hin qabu moo qabaattu tokko jechuu osoo hin taane
anaa walii galtee tasumaa jiraachuu hin dandeessu. Dubartii baay'ee fakkeessituudha. Ani kana murteessuun baay'ee natti ulfaata. Ani sonaan waan kanatti tasan seene. Akkuma tasa seenetti tasa keessaa bahuun qaba. Murtoo gosa dhumaadha kun. Mee waa fedheefoo walumaa lalmii atis xiqqoo dhiphachaa jirtu sabatii fi gabbaanii kutu firii ta'e. Qilleensa fudhattee adeema. Tolee arga jette. Inni baay'ee ishee jaallata ture. Isheen garuu isarratti waan hin taanee fi wanta jireenya isaaf hin barbaachisne raawwachaa turte. An nama akkasiin ture siin jechuu kiyya. Amma garuu kun hunduu hafee macaafni qulqulluun maal jedha sitti fakkaata? Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuuttis cimaa jedha. Har'arra taa'ee garuu wanta na yaaddessaa jiru. Simboon abdii akkamii qabdii? Uumaa ishee sagam sodaattii isa jedhu. Gaaffii akkanaa maaliif na gaafata? Simba kun gaaffii ta'e jennaan miti. Jireenya kee keessatti dirqama wanta ati raawwachuu qabdudha. Fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf guyyaas, ganamas, galgalas uumaa kee sodaachuu qabda. Waan gootu hundumaatti illee uumaa kee irratti sodaachaa gochuu qabda. Yoo akka kana gootee Waaqni illee irri bara kanaallee dubartii akkanaa mana isaatiif barbaadaa siin jechuu kooti. Beenyaa koo gaaffii tokko si gaafadhu. Waan feete na gaafachuu dandeessa. Dachee kanarraa wanti baay'ee si sodaachisu maali? Dachee kanarraa wanti na sodaachisu hiyyummaa, dubartii sobduu fi du'adha. Har'aa kaasee wanti sodaattu yoo jiraate hiyyummaa fi du'a qofa. Dhugaadha.